Yoo inni immoo akkasitti narraa fagaatu dhugaan waa hedduutu natti dhagahamaa jira. Akka sammuun koo iyyuu sirrii miti yaaduma dhaabadhee iyyuu deemu maleessa. Duba inni jirullee gaafa inni iddoo jiru wayii jira miti wayita waliin taatan naa bilbiltee midhaan akkasitti qunnameen midhaan ofii kiyyaa amansiisuu fa'aa osoo yaaltee amma natti tola. Harka fuunee uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u. Egaa har'a waa tokkoof hin dhufe viidiyoo YouTube irratti dhuma kana gadhiisne ilaalchisee namoonni baay'een natti dheekkamtaniirtu akkasuma namoonni waan gaarii babarreessitan irra jirtu comment sectionii nuti immoo comment sectionii ilaalla hedduu nu fayyada haa ta'eefu jechaadha. So TikTok live irree galeetoo yaadni isin babarreessitan xiqqoo ishii anaan natti ulfaachaa jira haalli ani keessa jirurree dhugaa dubbachuuf haala ulfaataadha. Gara maatiitiin gara keessaniin akkasuma dhimma abiigoo ilaalchisee jechaadha. Akkasitti taa'ee gaafan isin faana kolfee taphadhu normaalii isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu haala ani irra jiru immoo maybe ijoolleen akka kiyyaa jirtan na hubachuu dandeessu. Bakka akkamisin hin jedhu ani abiigoo gaafa jalqaba natti dhufu haala akkamiitiin akkas isin madde beektu hin barbaadu jedheef waan akkasiidha. Sana booda garuu waan hin taane keessa galaa ture. Even dhukkubsatee haga mana yaalaa galutti jechaadha. So tiriitiin godhamuu fi akka qabu waan akkasii walumaan dhaggeeffanne dhiphina sammuu akka qabu tiriitiin hin godhamuuf taanan itti dhiyaadhee kunuunsa hin godhuuf taanan akka maraaturree akka ta'u dooktarri walumaan nutti mana akkuma isin dhageessanii. Sanaaf jecha abiigoo ofitti qabee kunuunsaa ture tiriitii gochaa ture rabbi galannaa ga'u koondishinii bareeda irra ga'e. So gidduutti immoo egaa araarri bu'uun isaa ni yaadatama garuma maatii kiyyaatiin jechuudha. Sana ilaalchisee immoo bakka abiigootiin obboleessi koo laayivii dhumarratti isaan lamaan walitti deebi'aniiru situ gidduu jira gidduu dhaabaa waan akkasii jedhanii ture. Isa san immoo abiigoon soorettiin afaanuma isheetiin natti himtu. Tiriitina gochuudhaaf natti dhiyaachuu ishee waan akkasii jechaa ture akkuma beektan. So anarree maatiin manaa hedduu bakka natti dheekkamaa jiru waan akkasii akka ta'e immoo isinitti himeen ture aniyyuu. Agan filannoo keessaa akka hin galurreedha kan isaan na godhan yookiin nu filadhu yookiin isaa haga jedhanitti jechaadha. Ani immoo sana gochuu akka hin dandeenye beektu maatii koo hedduun kabajaa hedduun jaalladha. Wanti hunduu maatiidhuma waliin kan bareedu jedhee abiigoo waamee waan hunda itti himuun kiyya ni yaadatama. Egaa dhumarratti akshinii abiigoon agarsiise even ammarree laayivii dhumarree itti arguu hin danda'u bilookii na godheera even bilbilaanirree bilookii na godheera. Telegiraamii everything dhaan bilookiidha isa biratti ani. Galgala abiigoo jettaniyyuu laayivii irratti akka inni fidu na gaafattanii turtanii. Egaa laayivii na ilaa qabee maal akka gochaa ture beektu hagas maaltu akka nama aarsu naan galle garuu jechuun bakka ni ta'a yoo ta'e haala saniin itti fufnayyuu hin ta'u yoo ta'e immoo abiigoo nanaaf obboleessa koodha jechuun bakka hiriyaa koodha isin eegala miti ammallee akkuma hiriyyummaa sanitti akka ittiin walitti fufnu barbaada malee akka inni narraa fagaatee maal jedhu hin barbaadu jechuun hamtuu ta'uu hin barbaadu nama kamiyyuu birattu yoo ta'e wanni tokko ni ta'a yoo ta'uu baate immoo egaa haala sanitti akka hin taane nu dhorke haaja ta'eefu ani hamtuu ta'ee yookiin isa miidhuu barbaadee miti. Kanaafuu akkuma durii hiriyyummaan keenya itti fufee yoo danda'ame ta'e miira jaalalaa kana keessaa baanee bakka irra caala walitti maxxannee irra akka duriitti walitti maxxannee akka walitti fufnu barbaada malee akkasitti akka nama takkaa waliin beekne akka nama uumaa waliin hin dabarsini akka inni na dheessu hin barbaadu. So isa kanaarraa hiriyaasaa faana mee mari'anna jedhee tanan wanti sirreeffamu yoo jiraate jechuun bakka akkas akka ta'u hin barbaadu keessi kunaan fudhatu sinii gale. Kana wanni jiru hiriyaasaa waameera dhufaa jira mee waliin laallamu wanni inni nuun jedhu. Guys dhufaa jira dhufeera itti mee walumaan itti gadi baana. Haftee qashtii. Soore. Kami. Jirta? Nagaa. Jirra. Fayyaa. Nagaa mi? Jirta? Jirra. Si jira. Jirraanis kun. Waan nagatte. Lafin gannee jira dhugaa. Akkuma nama tokko nagatteetis. Haaraan immoo akkamittiin si gata? Nagaadha miti? Jirra kun. Jirta? Jirra dhugaa. Dalagaan qabdu miti sin xaarsine. Haaraa rakkoo qabnu. Siiniin. Abiigoo fana gidduutti waan uumame beekta sila. Eeyyee nan beeka sirriitti nan beeka. Innaa waan hundarraa bilookii na godheeti kan inni jiru jechuun bitaanatti galeetin ikkoo si waamini. Even bilbiluma irratti illee bilbiluu hin danda'u nama bilookiidhaan bilbila isaati irratti.
akka inni miidhame nan beeka. Koondishiniin ani keessa jirullee isa caalamoo atiyyuu na hubatta jedhee yaada. Sii galameti inni irree miira jaalalaa keessa aja jiruuf maybe na hubachuu dhiisuu danda'a. So ani Abiigoo jechuun irraa fagaachuu hin barbaadun bakka isattiin akkasitti adda ba'ee akka nama takkaa waa waliin hin dabarsine akka nama takkaa wal argee hin beekne akkasitti wal cufuun nu ulfaati sii galee. Sirriidha. So jechuun maali ati hiriyaa isaatii waa hedduu waliin mari'attu waan baay'ee siin jechuu danda'a. Maali yaadetti jechuun ani waanuma isaan wallaale bakka kanumaa kan waa tokko tokko sirraa dhaga'uu barbaadeessi waan. Ela maal dhabeetta? Anaatiin amma na cufeera bakka kan duraa sana yoo waa'ee keetti kaachisu. Mana tokko jiraattu miti? Innaa mana tokko jiraannaa natti hin dubbatu. Afaan anaasa'u jechuudha. Bakka waan akkasii natti hin kaachisiini. Meeqa miidhamuu hin barbaadu. Takkaa bakka akkuma jirutti bakka waan inni narraa eegamu godhee amma argitee ta'e ani irra jirus wanta inni ta'es beekta waan ta'eef maqaam akkasii natti hin kaachisiin waan akkasii natti hin kaachisiin jedheef bakka baay'ee tokko naatiin illee na loluu barbaada. Miira taane keessa galuu barbaada yeroo waan akkasitti. Jechuun hin gorsitu ati. Waan yoo na dhagayaate amma koo wanta ta'u tokko yoo ta'uu danda'a ta'edha miira. Nan laalaa yeroo baay'ee bakka sirrii miti bakka. Sirrii miti already bakka waan akkasii manatti hin kaachisiin bakka naan jedhee amma badaas miti bakka akka duraallee hin ta'u bakka. Amma laal waan tokkoffaa waanan hamtuu ta'e kan natti fakkaachaa jiru lammaffaa bakka waanan ofii kiyyaa bakka lafaa ka'ee isa miidhaa jiru kan natti fakkaate sii galee aarsaa hedduu kaffalee dhugaa dubbachuuf anaan argachuuf garuu hin taane bakka ani immoo maatii kiyyarra darbeetoo waan isaan hin jaalanne wayii gochuu hin danda'u. Yoo inni immoo akkasitti narraa fagaatu dhugaa waa hedduutu natti dhagaamaa jira. Bakka sammuun koo iyyuu sirrii miti yaadumaan dhaabadhee iyyuu deeman malee sii gala miti soo irra caalatti osoo gorsitee too gorsuurree yoo baatte ishii yoo si fudhachuurree baate bakka iddoo inni jirullee gaafa inni iddoo jiru wayii jira miti wayita waliin taatan naa bilbiltee minaaman akkasitti qunnameen minaaman ofii kiyyaa qaamumaan bakka isa haasofsiisee faanatti tolaan jechuun bakka akkasitti walirraa fagaannee jiraachuun keenya boqonnaa naaf kennaa jiru. Anaan immoo bakka ani gorsee rakkoo sooree ani hiriyyaa godhamni ree bakka mana tokko jiraannaa abbii akkamidha bakka jechuun muudii inni keessa jiru hin dabbara. Jechuun beektaatis maarra akka anis muudii keessa jiru bari hin dabbara isa laayif irra taa'ee haasa'ee kolfee taphadhu kana dhugaasee ta'e miira nama irra jiru kana injifachuun qaba sii galee. Fuulduratti tarkaanfachuuf bakka obsuudha kan irraa eegamu malee dirqama bakka miira akkasitti keessa jiradhee mammarabee ciisuu hin qabu sanaafani kan inni akkas ta'aa jiru malee ani miidhamuu dhabee miti bar ani akkas ta'uunsaatiyyuu sababa kiyyaan ta'uunsaa agam akkana miidhaa jiru beektu ati osoo garuu walitti dhufnee hiriyaadhuma koo normalii ta'e dhiyeenyatti wallaallee hagas anis hin miidhamu inni illee hin miidhamu jedhee yaada sii galee. Siin hubadhaan ikkoo si hubachuu dadhabee osoo hin taane bakka. Jechuun waa'ee koo waan jedhuun bakka waan dubbatu akka dura. Yeroon itti kaachisullee yeroo haasa'uuf jedhu ani bakka akkamidha waan akkasii yeroon jedhu isumaayyuu hin dubbatu silumaan dubbatu mana keessatti amma jidduu kana bakka jechuun sitti himuu hin danda'u bakka baay'ee miidhameera bakka miira inni keessa jiru miira baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaafiyyuu yeroon ani waan akkasiitti kaachisu immoo ignoor na godha bakka natti dheekkama ana afaanallee walitti bu'uu barbaada jechuudha. Miidhame yoo nani ammas kana caala yoo miidhame maal argatta waan akkasii haasaa akkasii keessaa otoo na baaste ani akkamitti waan akkasii keessaa na baastan siin jedha ati garuu miira akkasii keessa ammas deebiste akkasitti nagashuu yeroo intini jettu baay'ee tokko nagarramte kanaatiin nan barbaaddu jechuudha yoon jiraadhe nan barbaaddu jedhee bakka baay'ee tokko miira hin taane natti himaa jechuudha miira hin taane yeroo natti himu immoo naatiinis natti hin tolu bakka silumaa yeroo inni muudiin akkas keessa jiru baay'ee anaan illee baay'ee tokko natti dhagahama bakka jechuun na jibbisiisa mana keessatti. Yeroo muudii akkasitti hin jiraanne. So atam mechaadha yoo danda'ame okay inni sitti naasa'u taanan bakka koondishinii dhuma isa waliin wal arguu dandeenyu wayii jira miti wayita sii mijatu naa bilbiliini ani nan dhufa iddoo siin jirtanitti jechaadha. Sababni isaa amma isaa bilbiluu hin danda'u even bilbila nama biraatiin illee bilbileef sagalee koo akka ta'e dhageeti kan inni cufenna. Bakka osoo qaama noon argemmoo akkas akka hin taane nan beeka akkamsiin jedhu bakka gaafumaati haalli sii mijate. Koondishiniin irra jirtu bareeda yoo ta'e amma misha yoo jettee yaaddu naa bilbiliiniti ani qaama dhufeessi arga malee akkasitti bakka jechuun gaarii miti itti fufuuyyuu hin danda'u. Inni biraa laayivii irra taa'ee inni uummanni barreessu inni iyyuu hagam akka sammuu namaa miidhu hin beektu sii galee kolfinee gaafa darbinu garuu waan wamtuun ittiin dhagaayin naamin fakkaata. So akkas godhate yoo dandeessu. Sirriidha garuu haala amma irra jiruuf miira amma irra jiruun dheengaddas maal takka ta'e beektamni miira amma irra jiruun osoo nama mariisisee akkasaa ta'u yoon jedhe yoonni
yoonni intini bakka ta'e tokko naa laatee haalattiin isa hubachiisuu danda'u osoo inni bakka naa laata ta'e bareedaadha. Ati koo dirqama koo directly waa'eedhuma koof kan isaa kaasuun sirraan eegamu akka nama hiriyaa kee biraatitti bakka waanuma keenya kana akka nama hiriyaa kee biraa goote yookiin akka nama waan namni sitti himee goote bakka jira miti akka bifa gorsaatiin koo intini jechuu dandeessa haala saniin si dhaga'uu danda'a. Isammaa sirriidha garuu waan danda'amu osoo ta'e nan yaala isti amma haala kanaan akkaataa isin itti intini jettanii wal cuftanii akkasiin hafsanii isin barbaadu yoo naa danda'ame isti nan ilaalame muudii isaa ittiin itti deemu laaleen wantoota adda addaa wantoota ittiin isa amansiisuu danda'u yoon danda'eef jechuudha. Amma ganaa yoon kana mariisisu anaaf isaallee walitti buusuu danda'a wanti kun beektamni. Ati bifa akkasiitiin mariisisin kaa directly mariisisin akka waan namni wayii dhimma isaa kan isaa godhee sitti mateetitti waan akkasiitu jira osoo si ta'e maal gootaa jettee muudiidhaan jira miti waan akkasii mariisistaan sana booda deebii inni si deebise san irratti hundooftee atuuna ormaaf akkas jetta kan kee osoo akkas goonee jettee osoo mariisisteeni bareedadha jedhee yaada akkasitti. Ani issi nan laala wanta ta'ummoo walumaan laalla keessi ani hin beeku bicha baay'ee natti ulfaata dhugaa jechuun baay'ee miidhameera durallee hammam akka inni miidhame argiteetta yeroo dhuftee mana yaalaatti santineechaa turte ammas immoo deebee immoo ammas mana keessa hin galaa laata kan jedhu miirri anaaf illee sodaachisaadha jechuudha ana mataa koof maaliif osonni waa ta'ee tonni waa miidhame kan bira jiru anaadha. Haala itti keessaa ba'uu danda'uun illee keessaa baasuu kan qabus haala ittisti wanta inni itti sirrachuu danda'u illee miira sana keessaa akka inni itti ba'us akka inni itti sirratus kan gochuu danda'uudha. Baay'ee na sodaachisa anaaf illee anaaf jechuudha. Annan sodaadha yaadimeeti bakka buutee yeroo yaaddu isa birattis gidduu keessan ta'anillee amma tokko akka miidhamaa ta'e beekame jechuun bakka gidduu keessan deddeebi'ee bakka isa nan amansiisaa siitiin bakka akkas. Bakka bichaa baay'ee ulfaata bakka. Waa maraafuu ati sanan siin jedhe yaali yoo moo agas darbee siin lola waan akkasii ta'e bakka isa chuuzii isa lammaffaa immoo itti fayyadamin iddoo walitti wal argitanii yookiin iddoo inni yeroo hunda ni deema jettee yaaddu wayii natti miiniti ani iddoo san dhaqee qaaman argee nan dubbisa. Bifa ilaahi. Ati osoo hin mul'isin sii gala miti. Anaaf si walii gallee akkaataa inni itti baruu hin dandeenyeen bifa akkasiillee yoo ta'e hin ta'a malee haala kana mijeesse amma iddoo kanatti osoo si faana na arge hammam akka natti miidhamuuf hammam akka natti gaddu anatu beeka. Choo bakka ndium choozii isa lammaffaa fayyadaminati. Ammallee akkaataan itti bahee biraatii dhufeeru anatu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu isti haala isaa mijeessaa irratti haasaa isa saasobsiisaa akkaataa inni itti yoonni na keessumsiise sitti yoonni na keessumsiisu dides bifa ittiitiin wanta kana sirreessinu iyyaannaa naafsi yaadaama deemna garuu ani baay'ee na sodaachisa bakka miidhameera bakka mucaan bakka sitti himuu hin danda'u wanta inni keessa jiru haala inni keessa jiru yaanni isaallee bakka anaaf isa gidduu rileeshiniin jirullee gaaddeenyummaan keenyi amma akka gammadaa akka turre duraa fi amma walittiin dhufu jechuudha baay'ee gadi bu'eera ilaalla wanta ta'u immoo ilaalla jedhee yaada atis immoo hin cannaqamin hin dhiphatiin bakka duraallee ati otoo akkasittiin bifa akkasiitiin isa simachuu baattee ta'e akkasin ta'u ture. Ani miidhama dheeni waa hundan beekte sila akka nama hin beekne maataa ta'u. Nan beeka garuu osoo akkas ta'uu baatee haalli ati ittiin irraa siiqxe kunillee haalli ati ittiin itti siiqxe kunillee ittimtee akka inni sirraa siiqu goote kunillee isaaf akka baay'ee miidhama ta'e istee yaadimeeti hin miidhama mucaan kun baay'ee miidhama. Haala kanaan osoo illee dursitee naannoo mariisistee akkasin jedha jettee ta'e ariifii ture garuu ani bicha osoo ana ta'es haala kanaan yeroo amma natti himame anillee baay'ee ofii koo baay'ee na muufachiisa baay'ee na miidha jechuudha. Waa maraafuu mee yoo si danda'ame ta'e yaali jechuun bakka ta'u yoo atillee dadhabdee gama biraatiin waan tokko nan yaala malee akkasitti waan adda faffacaanee hafnuu miti gaarii miti maqumaafis bareeda miti anallee sammuu kiyyaaf bareeda miti si gale soo kana wanni jiru. Kanuma kan kun asirratti xaarse. Araani xaaru inni dirqama koodha kun ikko dirqama hiriyyummaadha kun ikko wanta gidduu keenya jiru furuun waliif qorichaadha jedhamni namni hiriyyaa. Na haga si danda'ametti naaf yaadu bakka waanuma danda'ame hunda isaa godhiinatti amansiisuu fa'aa osoo yaalte amma natti tola.
Istiin an deemame itti deemee mallaala garuu inni illee waan na dhaga'umini anaaf inni wal dhimna amma kana gidduutti anaaf isa gidduutti rakkoo guddaatu uumama. Takkaatti amma natti hin dubbatii waan akkasii yaalii rakkoon akkam goona maal goona bifuma kanaan hafaa haaluma kanaan walirraa adda baatanii haftu kun ikkoo wanta xiqqoodha rakkoo hin qabu waan rabbi jedhetu ta'a jedhee ani ikkoo wanta haaseeru baay'eetu jira garuu yoo inni na hubata ta'edha ani nan hintin jechuu danda'u kan inni isa amansiisuu danda'u immoo bifa ittiin deemamu ammallee hin dhiisu ittuman deema atis dhiphachuun sin barbaachisu lama taanee ma baqa waan ta'u goona gaa baqa yoo danda'ame anillee isuma ammaa kana baqa iddoo inni jaallatuuf iddoo inni deemu tokkotti sittin himaa ilaaliin yoo amansiisuu baadhe sittimeen baqa haala inni ittiif ati wal argitanii iddoo nuti lama taanii teenyutti dhufte baqa bifa anaaf si osoo waliin beekin dingata akkati dhuftetti tasa akkati dhuftetti akka ta'u wantichi. Haala akkas naa goonan immoo bareeda. Yoo ta'u baate haala kana mijeessina jechuudha. Kanaafiyyuu dhiphachuun sin barbaachisu. Miiran taane keessa galteellee ofii keellee dhiphattee ofii intinii ta'uu qabdu miidhamuu hin qabdu. Kanaafiyyuu rabbi jira atis hin cannaqamiinii hin dhiphatinii isas immoo haala ittiin na amanuu danda'u. Hundumaa bakka ani wanta ta'u qabu hundumaa gidduu keessanii galee wanta ta'u qabu gochuuf ani uf qopheessaadha qophiidha jechuudha. Kanaafuu hin cannaqamiin hin dhiphatin wanna ta'uu nan godhani karaa koo gama keetiin immoo atis bakka wanta ittiin isa amansiisuu dandeessu tokko yeroo itti siqtu haala bareedaa ta'een miila bareedaa ta'een akka isaatti dhiyaattee isa amansiistu abdii guddaa hin qabu. Mee rabbiin faana haa ta'u. Ayyee bakka ani karaa koo akkasiin jedhama uummata koo dhiphachuun sin barbaachisu. Shaaffii koo galatoomii ulfaadhu. Sifis aarsi as dhufe. Aaraa rakkoo tokko hin qabu. Fayyaa ta'e. Ash rakkoo tokko hin qabu. Baay'ee fayyaa ta'e. Egaa gaayis argitaniirtu waan gurbaan irree jejjedhe hagas egaa jechuun naa galaan jiru dhugaa ifa naa ta'an jiru. Mee waa maraafuu waan ta'u hundasaa walumaan laallaa isinirree rabbiin naa kadhadhaa. Sababa kiyyaan namni kamiyyuu akka miidhamu hin barbaadu. Jechuun bakka haala duraan jiru san hiriyummaa duraan jiru san deebisuun barbaada yoo ni ta'a ta'e isinii galee akka ta'u immoo abdii guddaan qaba. Isinillee rabbiin haa kadhadhaan isiniin jedha wanti jiru kana galatoomaa ulfaadhaa kabaja argadhaa. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti fayyaa ta'a. Sabskiraayib gochuu hin dagatina. Fayyaa ta'a.